mata dheeraa Facebook irra waliin qabsaa'u turre bar. Yaa kanaaf isin jedha kanamni waan irra si beeku si habeeta gaafa maqaa si balleessuudhaaf shira sirratti tan akkasi duubaan jeeshiin jiru beekani shurtaan gugurdan. Kuma 50 kafala itti jaan. Ani inshallah miila kiyyan argamu. Wallahi billah waan si ajaa'ibu maayikii nama birrii 50 san fudhachuuf viidiyoo na erge garuu mucayyoon si fakkaatti garuu dhibbatti si miti. Wallahi warri sunis numa shawwadame amma viidiyoo baay'ee na erganii yoo akkanatti ilaaltu fakkeenyaaf akkanatti achi yoo ilaalte maayikii fayyada namni garuu viidiyoon daqiiqaa 2 beekte viidiyoon akkaataan viidiyoo akkaataa biraati. Foto fuula kiyya feesii Photoshop itti godhani akkamiin nam fakkaane duuba. Naay waa takka Photoshop miti. Fotoon sirrimaa Photoshop illee ngoone garuu mucayyoon nama biraati. Ijoollummallee dirruma kee kana ani namoota hedduun ergee irra deebee laalee. Yaa mucayyoon gurraatti dabaraan diimtu dabaraan ni bar hedduun diimtu mucayyoon gurraatti dabaraan. Naay maayikii maal beektaa isiin amma wayita sanitti viidiyoon isii diimtuudhaatiin kabee kaa diiminni kee. Ajaa'iba qabda wallahi kuma 50 gabaleettee jaambar deeggadda akkatti narkee. Kuma 50 ani maaliif akkas jiraan beektaa waan si amanuuf yaa. Waan si amanuuf mee dhufumatti. Yoo na amante kuma 50 hin xiqqeessee bar dooraana kuma 10 jechuu sirra jiraata ture bar. Yaa sani bar birrii kuma 50 mitati lootoo tokko yookaan wayita carraa wayii waa mokkortu birriin 10 guddaadha. Birrii kuma 50 haaluma salphaa fudhachuun tapha si fakkaataati. Kuma 50 har. Hayyaati amma haala kanaan geemii fayyaduftu. Amma geemii kee kana irratti maayikii dhaga'i. Ibsi shaallee ni jaalanna sillee ni jaalanna. Ati intalatee innata warra baaleeti. Innis ammoo mucaa kenna ka warra baaleeti. Amma ati intalatee inna. Amma falli maali maayikii bee maal agoonom. Amma mee maal goona rakkanne. Ati dhufte Oromoon si jaalata. Ibsi shaan jaalata. Isin jaarsaaf jaarti. Sillee leenca tokko isaallee leenca tokko gadhiif namoo. No akkas godhuun isinirra jiraatu yoo barbaachisaa yoo ta'e akkas gootan yoo garuu tokkuma fiddanii dhuftan garuu harma tokko hojjettan. Yoo tokko injifatin aartanii. Silaa injifatu. Lameenuu naarroo jechuudha. Because lubbuu fi lubbuu taphata waan ta'eef akkamitti. Lubbuu taphataa isin lamaanuu ijoollee ija Oromooti. Oromoon isin jaalata. Isin lamaanuu qulqulluudha. Si fakkeenyaafi Oromoon kasi beeku sabboontu. Mucayyoo xiqqoo onnee sibiilaati ati sii galte. Onnee kee kana keessa onnee Oromoo mara jira, onnee Harargeettu jira, onnee Baaleettu jira, onnee Arsiittu jira, Tajjimmaattu jira. Namni si jibboo jiraate Habasha. Oromoo keessa xilaata Oromoo warra dhugaa dhaabbataa san jechuudha. Kanaafi seenaa kee kanaan dura gizee taarika irratti Oromoon kun gara wanni itti geemii gara wanni jedhu. Namni inni kijibaadha si jechaa jiranii. Erga gaafa surree sanii namni si amanu deebar duraan nama amana. Si duraan nama baay'isawee keessatti wal beena nama si amanu. Ani surree mataan baafadhaa ka jedhe inka kanneelle. Tokkoffaa surree mataan baafadhaa. Jireenya namaa duraan akkanan turre maaltu kanis godhe qoy Ahmed. Dhageeffadhu waan koomantii ilaaltee natti naasa'ini maayikii dhageeffadhu yookaan sitti cabsee si bira deema. Na dhageeffadhu. Dhageeffadhu faasiima. Ana na beekta. Ana warra koomantii dhaga'i. Shokolaataa koomantii dhuf. Warra koomantii warra ti dubbifisan. Gatii si buusee irree na cabsite an. Dhageeffadhu ka. Warra koomantii san akkana furrii tara gaddaa. Isaan ilaalin tokko fadhane. Akkasii miti bar Ahmed amala akkanaa hin qabdu. Koomantii hin dubbisin koomantii dubbistee waan hin gaafatin. Yaada sammuu kee keessa jiru na gaafadhu tokko jedhe. Tokko yaada sammuu kiyya keessa jiru bar duraan akkana turre Facebook irratti qabsaawaa ajaa'iba amanamaa turtee maaltu akkana si godhee jiru. Amma amantiin eessabbatte amantii maaltu balleesse duuba amma waan ani barbaadu godhuun amantii balleessuudha waan itti amanan godhu. Qoygaa soddaan aminaan loliin. Maal amantii amma balleesse na gaafadhu seeraan sii deebisa maal balleesse. Kanaan loliin suuta jee dhagee. Hai. Wanti naan jee jire waan nama jidduu kofoo baabachuu kuma 50 kannuu sun hin barbaachisu. Akkuma duraanii kan keessan ta'uu si wayyaan si jechaa jiran. Dhageeffadhu gaafii bareeda. Osoo hin jecha san jechuu baadhee ashittiin teennarra kabajaadhaan minxaafii afatteen salaattu beekta. Hoshtiistu tas si gala afaan Jarmanii. Hoshtiistu jechuun afaan hiikkaan jecha kanaa si gala. Fiimtaalla afaan Arabiitillee yoo ta'e. Tokkoffaa ashittiidhaaf kabaja kennaa. Osoo akkasii sireesii godhee Hamzaan miira keessa galchuu baadhee
mucattiin teenna kabajamtuun bareedduun aashittiin dhaabbilee har'a Hamzaa wajjin shaa hin jettu ture. Sila har'a akkuma ulamaa'otatuun gabbaatee arrabsitu. Saala tokko malee ishee Anawaar irratti gadi yaatee arrabsitu kana sila har'a isinillee tartiiba kana keessan oolti. Har'a rabbiin isii faayee kabajaa isii kennee abbaa warraa isii ammattee dhiira Harargee jegnaa Hamzaa Hajii. Ammadis nama jirre maqaa kaasuun hin barbaachisu garuu wanta ati beekuu qabdu tokko waan ati jettee uummata kanatu bar waa'ee surree kaase waan ati gaafteef deebisii kennaara. Waan ati jetteef miti baay'isawwee namni nama jaalatuuf kabajaa hin godhu namni Hamzaan waan isii jaalatuuf ibsaan waan jaalatuuf namni nama jaalatuuf hanqaluu kuusaa kabajaa miti. Lubbuun akka deemuu kan nu danda'a dubbattee fi miti turumaanuu waan kabajuuf hin malee. Dhagahi jecha sadhumaata akkasii hima. Ani ijoollee shamaraa lama qabam. Obboleeyyan shamaraa afur waliin dhalan. Annama dhalaa shamaraa takka miidiyaa kanarra ittiin taphatu hin fedhu. Ibsishaa yoo ta'e si fuudhuu qaba. Siin taphachuu hin qabu. Ani akkasitti amana. Thank you so much. Maaltu jira? Maaliif siin jedha beeyta? Homata akkasitti nafne rabbiin si tolche, si bareeche, si miidhagse. Dhagahi gaa, na dhagahi yaada kee. Dhiisnu ajandaa kana dhiisnu please. Qooyi na dhagahi maayikaatiin tala shamaraatiin na dhageeffadhu. Namni dubartiin taphatee dhiisu anaaf xilaata. Dhugaa sitti maa. Maaliif jennaan namni waan ati goote kanaan waggaa 100 si kaasa. Kanaan waggaa 100 si waama. Kanaafuyyuu gaafa waan san goonu pilaaniidhaan goonunu. Wanti nu goone kuni Maammadoo birrii shamaraa nyaatu aarsuu danda'a. Ka 10 qabu 20 qabu aarsuu danda'a. Laakiin dhiira qalbii qabdu ta'e obboleettii gaarii qabdu waan an jedhu kanan dinqisiifata hin deeggara. Obboleettii isaa irratti akka namni ashoofuu namni barbaadu kamuu hin jiru. Maaliif kana siin jaa yoo jette ati gaafa kabajaadhaan hiriyyaa tokko rabbi si hiree waan fal'aanni fuudhee jedha Oromoon beektaa. Carraa kana malee illee namni heerummaa kana argachuu ni ulfaata. Carraa malee har'a shamara meeqa taate yoo kana ilaalte bareeddu. Ta waggaan irraa deemaa jiran shamarran teena waggaa 25 caaltu jaan. Har'a waggaa 30 caalaa jirti. Ka osoo waraabessi nyaate sareen 20 hin fixanne jira guddinarra. Osoo jaarsan qabne. Kunniin maal dalagaa amma yeroon irraa deeme jechuu kanneen. Ati har'a umrii kee kana carraa kanatti mucaa qacalee intala qacalee wanti nu isin hawwinu sargii keessan dhufnee taphachuu. Dhoyisisaa birrii fuulatti dha'u. Ani kana barbaada. Dide saniin garagaalitti waan biraa waan amma shokolaataa ni tiktokii har'a banate dhufee afaan banu. Kawaayee obboleettiin beekne, kawaayee haadhaan beekne, kabajaa intalaan beekne. Ahmad akkas jedhaadhaan wanti an godhe hundi kabajaadha. Shamara tiyya hundaaf. Ijoollee shamaraa hundaaf an kabajaa'u. Kanaafi akkasii ammati waan gootu. Ati intala teenna. Amma gurbaa keenna waliigaltan wal jaalatan ati amma jaartii yoo intala sikkoomandooti. Miti sikkoomandooti. Kanarratti amma tapha kee ka dhufaa jiru. Ka jaarsa kee waliin taphattu. Ibsishaan sargii godhuu qaba. Sargii guddaa godhuu qaba. Sargii keessan dhufnee isinii taphannaa dhoysisaallee isinii guurraa. Mallaqa jechuudha gama Harargee kanatti hin beekamu akka gama keenna baaleetitti baalee aadaa qaba. Safuu qabna. Obboleessi kiyya yoo har'a fuudhe birrii 20 aga 30 dhoysisa kennama. Gaafa har'a galgala jaartii isaa fudhatee manatti hin galate har'uma duroomee bula. Ibsaan kana bareechee beeka. Ati har'a gaafa guyyaa ibsaa walitti dabalamtee irraa duroomtee jirta. Allahu akbar. Mana horachuun duroomuudha. Dhugaa sitti mamaayiki. Durummaan tokko. Dhaggeeffataan jira waan jenne ani bas dhaggeeffadhu. Gama keenna gama baalee kanatti namni jaartii fuudhee jechuun duroometti ilaali bakka. Sababiin isaa jaarsi ardaan gosti namni kun hundi ka dhufu namicha kana dhoyisisaa kenna. Mallaqa kenna. Loon kenna. Re'ee kenna. Akkanatti beekamna. Guyyama kana birriin kee akkana ol baya yooma duraanuu qabaachuu baatte. Allah duroomteerta. Achi booda abbaa warraa kee wajjin dalagattee jireenya kee jijjiirattaa jechuudha. Amma kan isinirraa barbaannu nuti waan rakkattan nu himadhaa. Kumaatama isin duuba jira. Sargii yoo barbaadan isinii goonaa. Qoy as biratti warri baalee hundi maallaqa nuu kennamu. Wallaahi isinii kennina dhoyisisaadha kun. Nu biratti kun waan kolfaatii fi maayikii deemaa jechuudha. Ani miti malee tujjaara taane jeeti malee. Tujjaara taata maaliif tujjaara hin taane bar kun dhugaadha mucattiin maa kolfiti. Namni fuudhee baalee keessatti sargii yoo godhame koomantii dubbisi ati ani waan baalee dhaladhaan ilma baaleeti bar. Ani waan jiru siif himu jira mucayyoo maa taate. Maata jechuudha mi gaa'is karaa argeetti lee jira. Maata osoo hin taane dhoyisisaa jedhama. Masaniif
Gumaata jechuudha miti guys. Gumaata jechuun ka gaafa ati ilmoo dhaltu daa'ima keetiif gumaata nyaata sirerra hogguu ati ciiftu sii keessan sani gumaanni. La miti nao. Ai. Dhageeffadhu. Ambar. Indi aadaa gandi kooti mukaan aan beeku akkamiin dabarsitanii beeka. Dhagaye gumaata jechuun hiikkaa isaa siimamaa hiikina dhagaye gurra kee kana keessaa gurri guuradhu. Gumaanni jaarsa keetitti heerumte gaafa ati ilmoo wanni ati nyaattu hundi sii qophaa'ee siree san irratti torbee lamaa sadii achi si qallaban. Nyaata kun gumaata. Hayyee ta'e ani waan biraa. Kun gaafa har'a galgala gurbaan siin galatu akka aadaa keenya kana bare amma yoo si barsiise dhagaye akka baaleetitti fakkeenyaaf laali. Har'a galgala yoo siif ibsishaan sargiin keessan har'a galgala ta'e. Ibsaan edana sittiin kalaa'u beektaa warra si eegu jira. Wataddara jira ka isa dhorku. Jeeshiin jechuudha. Har'a akkasitti kophaa bultaa jaala maalii jetta miizee jedhan san hin beekame miizee warra uffata yuunifoormii gosa tokko uffatu san. Miizeen suni dubartiin sun sibira turtii dubartiin suni waa maraa isitu sirreessa. Borgalgala sitti dhufa ibsaan. Borgalgala isii waa maraan qopheessiti uffata kee kana sirraa yaasti tishartii sirratti nambistuu huccuu kee guurtee alatti baastii karra manatti aanan mataa jala sii keettee micciirraa mataa jala sii keettee ibsishaan abbaa kiyya. Alangee dheeraa qabate alangee. Nyaata kee nyaadhu fi. Amatu kun kaajaa'iba taram. Alangee gurraacha dheeraa isaa qabatee sitti ol seenaa ibsishaan. Ara nyaata nyaadhu. Walla nyaata. Kursii godhu jira har'a dalagaan qabu beektaa boqonnaa qaba. Kan si boonsu laakiin ammoo waan takkatti jira beektaa. Mallayni ani kafalu gibirri gabbarri jechuun gibira osoo hin taane gabbara dubartii amma yoo si fuudhe kama mataan kun narraa harca'e manaan si gaadha rifeensa guutuu ofirraa guuree jechuun birrii guddaa si qabatan mallaqa kana garuu booda si maa deebisan algaa guddaa kana sii bituu televiziina sii bituu meeshaa mana keessaa qabu laakiin ammoo wallaahi kama mataan kun si maraate fuuta jechuun harkaan gaatta. Garuu gaafa galgala san geette gammadi bakka. Guyyaa sanirraa ati haftaamiidha bakka. Qabeenya wanni marti boontee jiraattaa maatiin kee gaafsan lafa sii tarakkabaa. Abbaan kee dhufee mucaa kiyyaa qabeenya kiyyarraa hagana kenneef. Abbeeraan kee kaardaa dhufee hagana kenneef. Gosti dhuftee hagana kenneef. Birrii dhiisi ka birrii hiriyoonni kee akka humna isaatiin si kenna. Fakkeenyaaf ani yoo qabeenya qabaadhee ibsaadhaaf dhoyisiisaa birrii 30,000 Itoophiyaa dhoyisisuu danda'a. Innis akkasuma gaafa sargii kiyyaa deebiseetuma naa dhoyisisaa jechuudha. Harkuma harka jechuudha si galee akkasi akka aadaa baaleetitti akka qumatii keetii akka humna keetiitiin kennita mallaqa. Namoonni fakkeenya mallaqa hin qabne 1,000 kaasee akka 5,000 akka 10,000 akka 20 akka 30 akkasi wallaahi dhugama sobaa miti. Kanaaf amma wanni ati gootu guyyaa sargii sarrabbi achiin si haa ga'u maraafuyyuu inshaallah carraa gaarii qabda. Isin lamaanuu warra bareeda wal argatee rabbiin ammallee amma waa'ee tapha keessaniititti haa deebinu. Bunallee na bira jiraattee buna siin buusu. Nyaadhu bar nyaata. Mee waan qabadhu gaachi hin jiru kubbaayyaa wayii fuudhi bishaan mallee taatu dhugi duuteeyyuu akka kana maatii mateetta. Uffata naan uffadhee dhufumaan uffata hunda hin qaba uffata aadaa hundaa hin qaba. Okay, ka adabbii kana hoo akkamitti beektarree abbaa injifatu akkamitti beekee hojjechiifata abbaan? Gisuma moo homnee deemnee hojjisna gaa. Gisuma san daruurii akkamitti taaree? Jechuun guyyaa lammadaa adabbiin guyyaa lammadaati bar. Sultaan na bira jirta akkamitti sodaadha. Asoo adabbiin guyyaa lammaffaati? Egaa guyyaa saftii halkan taphatanii keessan viidiyoo waraabna ganamtii waraabna. Akkas taanaan walii galle ani yeroo masanitti adabaman si'a bar akkuma kaa'ama wala dabdanii kan. La. Video post godhama bar ala gabbaanee hojjenna. Yaa Allah wal qaxaqqatuun amma kaa jedhe. Roobe adaamana fakkaachuun ammaan dhufuu deemti kaa. Yaa jabaadhu bakka maraafuu inshaallah rabbi keerii haa godhu isin lachuu injifattan akkuma ati jette waan qirra nama jedhu qabu isin hunduu tokkuma. Yoo barbaadde uffata rooma sitti tole uffadhu. Rakkoon Fataa jedhaa koottaa kaa maraafuu inshaallah rikaardii haaraa cabsa. Ayyee. Galatuma. Rakkoon hin jiru waa'ee uffata gaa'is uffata kanuma hundaa uffadhee dhufus tokkuma garuu Justin illee hargii uffata anis yoon kana uffadhee baay'ee bareeda. Justin bareedaa fi malee
Arsii uffadhu, Walloo uffadhu, achirraan immoo Baalee uffadhu jettan. Hunda bika takka yoon uffadhee dhufee akkam jettama. Hawwataa godha takka yoon uffadhee dhufee. Haala kanaan hawwataa godha tokko yoon uffadhee dhufee maal jettan. Sila itti yaadii qaba. Wallahi sila amma yeroo hin qabne malee hawwataa godha tokko diizaayinii godhamuun hin danda'ama bara. Uffatuma tokko irratti diizaayinii jechuun waan xiqqaa godhamee diizaayinii qamisaan hojjetamuu hin danda'amu. Garuu saan qabu akkas godhuudhaaf gaayis isin hunda keessanuu ana kutaa tokko uffadhee hin dhufellee kutaa tokko irra hin caalchisu just waan hin yaa'u jira miti. Hunda keessanuu naaf tokko garuu namni naan jaalladhu waan achi ta'eef jilas yoon uffadhee natti tolamaa jechuumaaf malee tokko irra hin caalchisu kana hubachuun isinirra jiraata jechuudha. Ani hunda keessan ija takkoon ilaala. Garuu waan nama jaalatu hunda waliin wayya tokko ilaala beeka. Akkasii yaa faamilii tiyya. Eegeen harree uffatee dhufeefuu anis Baaleen uffadhee dhufee dhaabbatu. Jalaan hafuu gaayis. Jalaan hafuun narra hin jiraatu. Akkuma inni uffatee dhufeetti anis jalaan hafuun isin jeegixama injeeni hin gaxmoo innis na gaxamuuf harargee uffatee dhufa anis isa gaxamuudhaaf Baalee uffadhee dhufa gaayis. Gaxmoo alloon jeegixama dhumatti dubbii cirootti dhumatteedha. Ciao bakka gaayis mana jimaa deemuusni baay'ee isin jaalladha. Kabaja guddaan isiniif qabaayee nagaan tura.